Akkam jirtu hordoftoota YouTube kootii guyyaa irraa kana viidiyoo biraatii walitti deebinee irraa kun viidiyoo koo kutaa sadaffaa barnoota waa'ee piyaanoo yookiin kiiboordii irratti jalqabnee itti fufiinsa isaa ta'a. Akkuma yeroo darbe dubbannee iskeeliiwwan muuziqaa iddoo sadiitti qoonnee ilaallee isaanis kiroomatikii, diyaatoonik iskeelii akkasumas immoo inni sadaffaan peentaatoonikii fi baay'inaan biyya keenya keessatti kan taphatamu jenneeti kan nuti gargar qoonnee yeroo darbe akkuma laalletti diyaatoonikii sagalee 7 qaba jenne peentaatoonikii yookiin immoo peentaa jechuun akka jecha giriikiitti 5 jechuudha. Toonikiin sagaleedha jennee dubbanne toonik jechuun yoo sagalee ta'ee muuziqaa sagalee 5 irraa ijaaramu yookiin immoo iskeelii sagalee 5 irraa ijaaramu jechuudha. Kanaafuu peentaatoonikiin akkamitti ijaarama isa jedhu waliin ilaalla. Viidiyoo darbe duubatti deebitanii yoo ilaaltan liinkii irratti isiniin qabsiisa. Egaa kiroomatikiin sagalee 12 qaba jenne yookiin immoo tokkoon bantuuwwan kiiboordii keenya yookiin piyaanoo keenya irratti yoo laalle jidduu isaanii sagaleen tokkoon jiru maal jedhama jenne kiroomatikii jedhama jenne. Fakkeenyaaf caarraamma caa shaarpiit, daarraamma daa shaarpiit akkasumas eerraamma faat, faarraamma faa shaarpiit, G yookiin gaarraamma G shaarpiit, eerraamma E shaarpiit akkasumas biirraamma C yookiin immoo baarraamma caatti sagaleewwan jiran kuni kiroomatikii jedhamu jenneeti kan yeroo darbe dubbanne. Diyaatoonikii jechuun immoo toonii tokko yookiin sagalee guutuu tokko uumuu kan danda'u jennee dubbanne. Akkuma waraqaa kanarratti ilaalaa jirru tokkoon iskeelii caarraa kaanee gara daatti yoo deemne sagalee guutuu tokko qaba. Daarraa kaanee gara eetti yoo deemne sagalee guutuu tokko qaba. Akkasumas eerraa kaanee amma faatti yoo deemne samiitoonii yookiin walakkaa qaba jenneeti yeroo darbe kan dubbanne. Egaa wantoonni kun yeroo ijaaraman sababaanii yookiin immoo akkuma herreegni kaalkuleeshiniidhaan hojjetamu muuziqaan illee yeroo barreeffamu herreegaan hojjetama jechuudha. Shallagamee gatiin itti kennameetu hojjetama yookiin gatiin kennameefiitu muuziqaan kamiyyuu taphatama jechuudha karaa piroofeeshinii ta'e. So amma dandeenyu waliin tokkoon isaanii ilaaluutti deemna jechuudha. Yeroo darbe akka dubbannetti diyaatoonikiin sagalee 7 qaba jenne. Diyaatoonikii kanarraa akkamitti peentaatoonikii yookiin immoo sagalee 5 duwwaa fayyadamnee muuziqaa uumuu dandeenya jennee yeroo ilaallu isa kana har'a gadi fageessinee waliin ilaalla jechuudha. Turtiin keessan na wajjin haa ta'u laayikii, sheerii fi sabskraayibii gochuun irraanfatina. Walirraa barannaa waan dandeenyu walii qoodaa deemna. Kanaafuu kallattumaan gara barnoota keenyaatti seenna jechuudha. Yeroo darbe viidiyoo darbe irratti akka barannee dhaabnetti diyaatoonikii keessaa sagalee arfaffaa fi akkasumas sagalee 7ffaa yoo keessaa baasnee maal arganna jenneetu waliin baranne kan argannu peentaatoonikiidha jennee waliin baranne. So akkaataa kamiin peentaatoonikii kana kan uumnu isa jedhu waliin ilaalla jechuudha guyyaa har'aa kana. Egaa sagaleen arfaffaa fi sagaleen 7ffaan yoo keessaa ba'u sagalee meeqa tafachuudha? Caa, daa, e, gaa, a amma mataa isaa deebisee caa isa tokkoffaa yookiin immoo kiiboordii keenya irratti yeroo laallu sagalee arfaffaan kana sagalee 7ffaan kana lamaan sagalee kana keessaa yeroo baasnu kanaafuu peentaatoonikiidha jechuudha. 1 2 3 4 5 yoo mataa isaa deebisee lakkaa'e malee caan jechuudha. Kanaafuu sagaleewwan kana lamaan keessaa baasuudhaan akkaataa kamiin akka itti muuziqaa uumuu dandeenyu yookiin immoo akkaataa kamiin akka iskeelii muuziqaa ijaaruu dandeenyu waliin ilaalla jechuudha. Kallattumaan gara barnoota keenyaatti yoo deebine barreeffamaan isinitti argisiisuun barbaada. So inni lammaffaan diyaatoonikiidha inni sadaffaan immoo maal ta'a jechuudha? Peentaatoonikii ta'a jechuudha. Peentaan pentatonic scale. So
pentatonic scale yookiin ammoo abbaa sagalee scale abbaa sagalee shaniiti. Akkuma duraan siniibsetti gaa sagaleen arfaffaan faadha, sagaleen torbaffaan immoo maalidha jechuudha, baadha jechuudha. Kanaafuu kan nu hafu iddoo kanarratti maalinni caa, daa, faa keessaa baasneerra, gaa, baa keessaa baasneerra, mataasaa caatti deebina jechuudha. Isa kanaan caa ka'umsa yookaan seentiraal C jennee yookiin immoo C1 jennee yookaan yeroo hundumaa kiiboordii keenya irratti maal jennee dubbanne seentiraal C hin jirti. Seentiraal C argisiisuudhaaf amma istiikarii tokkoon bakka bu'iinsa iskeeliiwwan kanaa yoo laallee seentiraal C argisiisuudhaaf kiiboordii koo irratti yoo mul'ate hin beeku caa xiqqoo godhaniit dootii gurraacha keessatti caa barreessanii kuni ka'umsa kii keenyaati jechuudha. Kanaafuu salphaadhumatti amma yoo iskeelii irratti tapharre warra nama asirratti barreesse kan iskeeliidhaan yookiin kiiboordii keenya irratti yoo taphanne sagalee akkamii nuu kennu isa jedhu waliin ilaaluuf yoo ilaalle caadha, daadha, eedha, faarra darbina jennee irraa gaadha, aadha, achiin caammataasaa deebisaa akkasumatti itti fufna jechuudha. Kanaafuu namni tokko muuziqaa tokko hojjechuudhaaf yookiin immoo muuziqaa tokko taphachuudhaaf C iskeelii keessaa ka'ee akkamitti akka taphachuu danda'u isaan kana yookiin bantuuwwan kana jidduu deddeebi'ee sagalee uumuu danda'a jechuudha. Kun pentatonic iskeelii jedhama. Kanaafuu gatiin tokkoon isaan jidduu kanaa akkamitti keewwama jennee yoo laalle yeroo darbee gatiidhaan herreegaan keewwama jennee innis toonii, daadhaa kaayee amma eettis toonii, eeraa kaasee amma gaatti maal ta'a jechuudha, toonii fi walakkaa ta'a jechuudha. Kanaafuu isa maal jennee keenya toon inni samitoon sagalee guutuu tokko toonii tokkoo fi eeraa kaasee amma faatti maalinni tokko lammaffaadha. Faadhaa kaasee amma gaatti immoo toonii tokko. Kanaafuu toonii tokkoo fi walakkaa jechuudha. Achiin booda immoo gaarraa amma aatti toonii ta'a. Akkasumas immoo baan waan keessaa ba'uuf haadha kaasee amma caatti immoo gatiin jiru ammas maal ta'a jechuudha, toonii tokkoo fi walakkaa ta'a jechuudha. Kanaafuu pentatonic scale formulaan keenyas karaa salphaadhaan yoo barreeffanne pentatonic scale formulaa jennee yoo kanallee keewwanne toon and a half yookiin sagalee toonii tokkoof guutuu toon and a half ta'a walakkaa jechuudha. Ishii walakkaan sun ishii keessaa baate yeroo hundumaa kiiboordiin keenya sagalee walakkaa qaba jennee irra iddoo lamatti sagalee walakkaa qaba. Sagalee walakkaan sun maal argisiisti? Bantuun gurraachi kun jidduu isaanii hin jiru. Iddoo sagalee walakkaan jirutti A fi faa jidduu akkuma iddoo kanatti amma viidiyoo irratti ilaallutti A fi faa jidduu bantuun gurraachi hin jiru. Garuu faa fi gaa gidduu F sharp yookiin immoo G flaattiin jira jechuudha. Kanaafuu iddoo kana baarrattis immoo yoo laalle baa fi caa jidduus immoo iskeeliin gurraachi waan hin jirreef tokko lammaffaa sana argisiisuuf jechuudha. Sagalee jidduu kanaa baate A fi faa gidduu sagaleen bahe walakkaadha. Faa amma gaatti immoo toonii tokko. Kanaafuu tokkoo fi walakkaa yookiin immoo tokko guutuu tokko lammaffaa jechuudha. Kanaaf formulaa kanarra dhaabbannee iskeelii kamiyyuu ijaaruu dandeenya yoo pentatonikii taphachuu barbaanne jechuudha. Iskeelii kamiyyuu ijaaruu dandeenya. Fakkeenyaaf namni tokko sagalee daarratti naa qabi yookiin immoo daarratti naa taphadhu yoo siniin jedhe salphaadhumatti daadhaa kaasee amma eetti maa'inni tooniidha. Ammas kun tooniidha. Daadhaa amma eetti tooniidha. Eedhaa kaasee amma maalitti yoo deemne toonii ta'a jennee ilaalla. Eedhaa kaasee amma faatti walakkaadha hin ta'u. Kanaafuu eedhaa kaasee amma faatti walakkaa, faadhaa kaasee amma faa shaarpitti immoo guutuu. Kanaafuu akkanatti taphatama jechuudha. Diirraa naa ka'e yoo namni tokko siniin jedhe akkatti taphanna jechuudha. Kanaafuu akkasumatti eedhaas ka'e naa taphadhu yoo namni tokko nuun jedhe eerraas kaanee taphachuu dandeenya. Eerraa kaanee taphachuu fi dandeenya jechuudha nama tokkoof karaa salphaa ta'een iskeelii. Kanaaf faarraa ka'e naa taphadhu otoo nuun jedhe namni tokko toonii
toonii faarraa kaasee amma gaatti toonii tokko, gaarraa kaasee amma aatti toonii tokko, achiin inni ittaan immoo toonii tokkoof walakkaadha waan ta'eef baarraa irra darbina jechuudha. Asii kaasee amma sitti walakkaadha, asii kaasee amma caa lammata deebinee taphannutti toonii tokkoof walakkaadha waan ta'eef F irraa kaanee yookiin immoo faaskeelii naa taphadhu yoo namni tokko nuun jedhe akkanatti taphannaaf jechuudha. Kanaafuu iskeeliin kamiyyuu foormulaadhaan ijaarama. Moor xiyyeeffannoo kan nuti kennuu qabnu iddoo kanarratti waa'ee foormulaa kanarratti. Iddoo barbaadeyyuu ka'ee naa taphadhu yoo namni siniin jedhe viidiyoo tokkoffaa lammaffaa amma immoo viidiyoo sadaffaa kana yoo laalle akkaataa kamiin akka iskeeliin muuziqaa itti ijaaramu karaa salphaa ta'een barachuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu meejarii nama tokko, maayinerii nama tokko yookiin immoo ka'umsa sagalee nama tokko tokkoon iskeeliirra dhaabbannee yoo barbaanne isaan kana keessaa ba'uu hin danda'u jechaadha. Kanaafuu namni tokko fakkeenyaaf ani aadha sagaleen koo aadha yookiin immoo reenjiin sagalee kootii A keessa jira yoo jedhe foormulum kanarraa kaana jechuudha. Amma A barreeffanneet sanaan booda A irraa kaasee amma eessaatti yoon deemen toonii argadha. Karaa salphaa ta'een A irraa kaasee amma baatti maayin A irraa kaasee amma baatti tooniidha. B irraa kaasee amma maalitti yoon deemen toonii argadha. Ammas immoo B irraa kaasee amma caatti walakkaadha. Kanaafuu karaa salphaa ta'een B irraa kaasee amma C sharpitti yookiin immoo amma D filaattitti yoon deeme jechuudha. Kanan toonii argadhu. Ittaanee walakkaadha waan ta'eef tooniif walakkaadha. Achiin booda immoo tooniidha. Iddoo dhaabbanne sanarraa akkasitti itti fufnee iskeelii ijaaruu dandeenya jechuudha. Haayilaayitii isaas ni kennuu nan danda'a. Barreeffamaan booda viidiyoo gabaabduu hojjedhee isarratti isinitti argisiisuu nan danda'a. Muuziqaa kamiifiyyuu ka'umsi herreega yookiin immoo shallaga tokkoon iskeelii muuziqaa jidduu jirutu kaalkuleeshinii nu hojjeta yookiin herreega muuziqaa nu hojjeta jechuudha. Kanaafuu torban kana xiyyeeffannoon keessan kanarraa haa ta'u sanaan booda akkaataa kamiin iskeeliiwwan kana immoo tooftaa garaagaraatiin fayyadamnee akkaataa kamiin muuziqaa ijaaruu dandeenya, akkamitti sagalee nama tokko faarfannaas haa ta'u sirba haa ta'u fakkeenyaaf tokkuma fudhannee akkamitti sagalee sana barbaanna bantuusaa akkamitti barbaannee wajjiniin taphachuu dandeenya isa jedhu kana akkaataa isaa gurra keenyaanis dhaggeeffachuudhaan kaalkuleeshinii hojjechuudhaanis akkamitti akka faarfannaa tokkos haa ta'u sirba tokko akkamitti akka dhaggeeffannee taphachuu dandeenyu waliin barannaa. Waan wajjin turtaniif galatoomaa. Xiyyeeffannootti kennaa. Fakkeenyaaf 2 yookiin 3 isinitti argisiiseera. Innis karaa salphaadhaan caa walakkaarraa kaanee seentiraasiirraa kaanee yoo taphanne isaan kana peentaatoonikiin akkasumas immoo daarraa kaanee yoo taphanne fakkeenyaaf caarraa kan hin taphadhe daarraa kaanee yoo taphanne immoo maal ta'a sagalichi waliin buusu akka diitti deebina jechuudha. Daarraa kaanee daarratti deebina jechuudha. Kanaafuu do re mi fa sol la si do kanaafuu akkana goona jechuudha. Gidduu sagaleen jira. Kanaaf namni tokko immoo deebisee faarraa naa kaayinaa taphadhu yoo siin jedhe immoo sagalee arfaffaa lakkaa'udha. Arfaffaaf torbaffaan keessaa ba'a. Arfaffaan baadha, torbaffaan eedha. Kanaafuu kun faarratti deebi'ee jechuudha. Akkasumatti kan hundumaa hojjechuu dandeenya jechuudha. Kan hundumaa yeroo jedhu namni tokko gaarraa kaayinaa taphadhu yoo siin jedhe immoo akkasumatti kunoo gaarraa kaanee taphachuu dandeenya. Akkasitti taphachuu dandeenya jechuudha. Akkas taphachuu dandeenya faarraa yoo ka'ee taphadhu. Kun egaa shaakaliidhaan waan baruu dandeenyu caarraa yookaan immoo akkanatti deemachuudha. Itoomaa keenyan dogoggoruu itti fufnee akkaataa kanaanii waliin barachuu dandeenya. Turtiin keessan hordoffiin keessan wajjin haa ta'u kutaa ittaan immoo viidiyoo kutaa arfaffaa haaluma wal fakkaatuun isaanuma kanarratti gadi fageessinee jabinaan achiin booda immoo akkaataatti sagalee tokko filannee isarratti irra deddeebiidhaan akkamitti akka hojjannu itti fufnee immoo iskeelii akkamitti shaakaluu akka dandeenyu yookiin immoo finger exercise akkamitti taphannaa ittaanee immoo koordii akkamitti akka qabnu isaan kana waliin gadi fageessinee ilaallaa.
waan wajjin turtaniif akkuma dura jedhee ulfaadhaa. Viidiyoon kun akka nama bira ga'u sheerii godhaa, laayikii gochuu, koomentii gochuun irraanfatinaa. Yaada qabdan hir'inni yoo jiraate kana sirreessuu qabda. Yoo immoo yaadni dabalataa jiraate kanatti nuu dabalii. Akkasumas immoo namoota garagaraallee fedhii qaban yoo jiraate waliin viidiyoo kana laayikii gootanii, sheerii gootanii, sabskiraayib gootanii wal barsiisuu walii qooduudha. Galatoomaa, turtii gaarii, ulfaadhaa.